Oromoo duula nutti jirru maaliif qabbaneessitan? Nabii kee arrafamee, amantiin kee tuqamee, oromummaan kee arrafamee xiqqeeffamee wanti ati qabdu maali? Duula nutti jirru namni qabbaneesse ummata Oromoo ka amantii tokko waliin qabnuun ummata Muslimaa akkasuma ummata keenya kan amantii biraa hordofu warra dhiigaan tokko taanetu ajandaa nu isnee deemaa jirruun kana qabbaneessaa jiru isini. Jara keenya ajandaa biraatu iftan. Ajandaan amantiif oromummaa caale hin jira. Namicha duula sa'atii 24 nutti banee deemu kana wanni isin irraa hin dubbanne maali? Namni muraasni gareen afaan biraa dubbattu sanuu amantii ufiitiif jecha aboo barriyooni maanyaa jechuun Oromoo jibba hin beeyta amantii tanallee wanni itti jibbee wanni itti ka'eef tokko ergamaa kennallee wanni arrabseef tokko sababa Oromooti. Sababa Oromoon baay'een waan Musliima taateef namichi kuni hundeeteen nanu jibba amantiiteen nanu jibba rasuula keenya osoo ati inni akkasitti xiqqeessu waan ati galtee mana teettuuf waan ati cadhiftuuf aboo barati viidiyoo biraatu hojjetaa jirta waan biraa irratti kanarratti maaliif hin hojjenne aboo waan biraa siin jedhaan jiru bar rabbi sodaadhu duula nutti jirru kanatti hirmaadhu wanni kana keeriin tana caalte hin jirtu. Bar lubbutee irraa falmataarta amantiitee irraa falmataarta ergamaa kee irraa falmataa jirta bar eenyummaa kee irraa falmataa jirta bar namicha kana irratti yoo duula kana nu gargaartanii hin goone yeroo inni online dhufu yoo isin eegdanii riipoortiin goone namichi kun idmee kenna onnee kenna garaa kenna nu gubaa jiraata bar isin bar ajandaa biraatu ajandaa eegeetu iftanii deemtanii. Ajandaan kana caale eessa jira irraa dubbaddaa gadi bayaa warri sheekaallee warri qeesiillee nu qarqaaraa namicha kana asirraa balleessuu qabna sooshaal miidiyaa hundarraa balleessuu danda'uu qabna nu arrabse waan ta'eef nu xiqqeesse waan ta'eef amantii kenna tuqe waan ta'eef ergamaa kenna tuqe waan ta'eef nama kana balleessuu danda'uun dirqama keenya koottaa galgala amma sa'atii muraasa booda namichi kun liivii seenaa hin raftanii hin bulina halkan tokkicha raftanii hin bulina akkaataa riipoortii itti godha yoo hin beekne ta'e telegiraamiin kiyya porofaayilii feesbuukii kiyyaa kana jala jira achi jala dhaqaatii viidiyoo keessa ol deebi'aa laala akkamitti akka riipoortii itti godhuu danda'an ammallee deebi'aas jalatti akkamitti akka riipoortii godhu isinii gadhiisa waan ta'eef hundi keessanuu like share godhaa bannaa taachuu rabbi sodaadha wallahi warri amantii biraallee hordoftan dhiiga tokko walii qabna jara keenya namichi kun oromummaa kenna nu jibba eenyummaa kenna nu jibba namicha kana afaan qabuu danda'uu qabna koottaa hirmaadha waan dandeenye hundaan irratti hirmaannee namicha kana balleessuu qabna viidiyoo kana nama hundaa irratti share godhaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.